Lucu, ya Fat lucu, taka. Jia sadii jia afurti dhufti dhalaa nambaa birrii fidde. Fakkeenya mucaa wayyaa asirratti iskiriinii irratti yoo agartee maal godhee biyya Arabaatti fuudhe intala arsii fuudhe. Biyya gallaan tabiraa fuudhe. Haasawaa mi'aayaa akka deemaa yoo argannan karoora dhiisiiti waan biroo du argatiin dhiifti sii galee. Dubartii sii humna takkatti anjala sararisiin namni dubartiin abaarte namni dubartiin itti rifatte namni dubartiin itti dalante honge nama hedduu argee jira. Sitti mee jiraan? Dhageettani? Yalla. Birri illee muqaddamaa fuudhi. Yoo birrii fitiin safara kanatti hin galaayin sitti mee jira. Deemi yalla deemi. Deemi natti dawala deemi dinqati deemi. Hin waama deemi natti waama deemi. Najisa. Maali bootuni argitaniitu. Maali yaa jaalalitti habadduuti. Najisa. Yoo hin dalageessana yoo hin haalitti najisa. Qalbi. والله هي تعفص تاي يجي وانا كاجي نجير والله والله نجس ان باتم عرفت تاي قد ديب اقرا تاي ديب نجس والله فيسبوك رفي انا يا فدوچو تكا يا فدو سنجر وچو لا حول ولا قوه الا بالله قالوا لي جي صديقي جي افريت رفتي انا نمبا بري فده نجيسة سيتأجابس بدي هنا تندبين يو بري فيدي بري أرجي هافي دومن أفنيتي ما علي بوتو نجيبني إذا كان هجين كي كان يرفع وجاء سديتي منو دوريان سراني أتات هرته ألبات إن بوتوا مكرم fakkeenya isiin tuni haa heerumtu gizee heerumtu jaarsi fuudhu kun dirqama gaafa fuudhurraa horii isiisanii dirqama narra godhuu qabdi intalli tun erga heerumtee booda heerumte warrallee kadhate fuudhe maallaqa kana isarratti fandi gootii mire narratti yoo fandi goone waan jedhutu jira wabiin maaltu jira kanaaf fakkeenyaaf horii fandi irra godhuun kun maallaqa kana isiin kaji'a jaandala isarratti erguun kun isiidhaaf wabii maali gabrummaa beektaa sodaa lama qabdi bultii tana waliin itti fufaa waan jedhu sodaatti horii kana immoo irraa fuudheet walii qabatee boodarra yoo nagate ammaarra kufa amma kanatu baay'ate horii akkana narraa fuudhee na sobee akkana narraa godhee gaafa biyya galle akkana nagate. Fakkeenya mucaa wayyaa asirratti iskiriinii irratti yoo agartee maal godhee biyya Arabaatti fuudhe intala arsii fuudhe. Inni nu sarsiidha. Qaba biyya gallaan tabiraa fuudhe. Walii ilmoo irraa argate maal jedhe san ekspaayirdii taateerti taate kan ammoo achi kaa'ee jira. Maal godha amma kabara haaraa 2023 kuma lama digdamii sadii kabiraa moodelii biraa fuudha. Walii galle? Akka konkolaataa moodelaan waan akkanaa kun miidhaa qaba. Safuus qaba. Sirriitti. Immoo dubartiin siin wanna takkatti anjala sararisiin namni dubartiin abaarte namni dubartiin itti rifatte namni dubartiin itti dalante honge nama hedduu argee jira. Dhumaa isaa bakka. Nama hedduu wallaahi billaahi nama hedduu argee jira. Nama dubartiin itti rifatte nama dubartii zallame nama dubartii nyaate nama dubartii itti raate abdattee jaarsa kiyya abbaa ilmaanii kiyya fuuldurri kiyya dhibamus horii kiyya miti ufuu kennee riyaaf jettee waliin jiraattee guutuu itti ugattee gane jechuudha. Nama hedduu baranda argee jira buna birrii 10 kana kadhatu ofii kiyyaa beeku buna birrii 10 naabiti ka jedhu ka baranda kufe nama hedduu argee nama hedduu sii galee yeroo saniif nyaate 200 sadii nyaachuu danda'a mana barbaruu danda'a. Jireenya feeki ta'ee suusaamii sijaaraamii gartee caataamii haraqaamii ta'ee nama hedduu baranda kufe wallaahi ija kiyyaan argee jira. Yes, hin jiramaa. Amma immoo qarummaa fakkaata, araadummaa fakkaata, beekumsa fakkaata, dandeettii fakkaata, shawwadaa fakkaata. Isaaf akkas ta'uu danda'a si galee fayyadamee dheedhee yaaduu danda'a. Wallaahi kasamee jira. Waqasaman billaahi kasamee jira. Abbo nama hedduu fakkeenya bara. Ilma dhiiraani amma wayita waa godhu yookaan wayita intala fuudhu wayita shamarran wayita dubbisu waa lama yaaduu qaba. Maali? Obboleettii qaba, haadhaas ni qaba. Cibbuu tanaan bar zoortee eessa dhufti balbala kan keenya dhufti. Sii galee ati amma jiruu shamarran tokko lamisaan intala tokko jiruu isii balleessitee obboleettii tante wayita jiruu isii diigamu siin dhukkubu. Allaala dhukkubaa hin gaggabaan. Kanaafuu wayita ka dhiyoo tana gammachuu dhiyoo tana qofa yaaduu odoon ta'in fagoo yaaduun bal'isanii yaaduun sii galee
amma hin jirani namni rabbii sodaatuunis ni jira si galee hedduudha garuu amma ani ilmoo dubartii fi shamarran waan angorsuuf waan guddaa hin shawwadamina. That's the point, the big point. Maalif akkana sin jennaan namma kiyya sin jennaan akkana sin jennaan shawwadamtee isaaf galuuf hin qabdu. Amarran jedhanii namoonni guddaa wayita haasa'anii akka harma isiitiin onni isinii rarra'aa jedhanii haasa'e. Qalbiin isinii rarra'a si galee. The big point maal ni beektaa? Intalliin haasawa mi'aayaa akka deemaa yoo argannaan karoora dhiisiiti waan biroo doo argatiin dhiifti si galee. Haasaan sosoba jaalatti intalliin. Garuu ta'ullee ijoolleen teennaa shamarran teennaa akka shawwadamne maaliif amma dhiiraan oduu waggaa 80 guutee jechuudha ulees qabate bikiraa fuudha si galee saaduu yaa dargaggitti kabareedduu fudhatee jiraachuu danda'a. Intalliin ammootu waggaa 30 tarraan bakka uumaa faayidaa hin qabdu. Garuu 20 amma jechuun amma hot eejiin kan jedhamu hin jiraami. Hot eejii keessaa heerumuus ni qabdi, dalaguus ni qabdi, ilmaanis argachuu qabdi. Kana wama jiruudha. Ta'ullee karoora dagachuun qaban. Maaliif ani biyyaa kan bahe akkana godhuuf waan ta'eef sanbooda sirreessee karoora lammaffaa kiyya heerumuudha. Heerumuu sadaffaa isaa ilmaan argachuudha. Malee karoora sana idoon sirreessiin gana Abdurrahmaan Muhammad bilbilanii afaan sosobanii naan deemuun akka bishaan laga hin ta'u. Heerumuun sirrii ta'e? Heerumuun halaalaan jiraachuun sirrii ta'e nama meeqatu amma nama tokko balleessee jennee nama 10 narrabsinu si galee garuu nama meeqatu amma 50-50 baaseetumaan jiruu fi kan jiraatu. Amma irra baay'inaan kan laallu irra baay'inaan parsantii guddaa dhiiraan mana taa'ee subii dalagaa deemurra siin haadala iddoo hin jiraadha jedhee hirriba ofirratti rafee kaa'eetumaan zoora irratti shishaa ufuufa. Isiin ammootu miskiina tiyya dheeyxee isaan gammachiisa jettee hammaa madhitti. Si galee mana fincaana arabaa. Awwala maaltu isiirraa tara? Umrii isiin hin dabra. Takka jedhe. Lammaffaa yeroo qabdii kadeetu kan heerumtu kana muruun ni tara. Bareedinas ni tara. Hin bada. Qaamaanis amma qaamaan ka bareeddu yoo argite. Bareedinas fuulan ka bareedina amma kan bareeddu kunti maraan hin diigama. Amma mana inni ijaarrattaami manni sun. Si jibbisiisee yookaan si jala wannoo jedhee si loomeen digdaami bareedina intalliin akkasuma yeroodhaan waliin deema. So time is gold. Yeroon warqiidha. Fayyadamuu qabdi. Kaawwan waa takkaa godhan. Viidiyoolee isaaniitti dheerisuun barbaannu waa takkaa godhan. Namni tokko intala takka jaarate wal fuudhan nikaa godhate. Hanga gaafa bultii ijaaratanii hanga gaafa biyya galanii ilmoollee argatan. Isin illee fandii fi adda addaa ta'uu xaxxartu. Ganzabuu fi kadijii mindaan dalaytu. Namni kun yoo dhibame haa yaaddu. Yoo galee haa nyaachiftu. Haa nyaachiftu. Kun dirqama. Ilmi namaa mirga yoo haa dhabe mirga nyaachuu gartee hin qaba mirga yaalamuu qaba. Haqa jaarsaatiin bar jedhan. Haqa jaarsaa. Haqa jaarsaa yoo namni ilma namaaf yoo sagade niitiif dhirsa ofii irratti sagaddi jedhan. Si galee haqa isaa guddaa. Ta'ullee haqa kan kee eeggadhaa. Kabajaa kan kee eeggadha jedhee akka mataa kee irraa deemtuu miti bar akka haqa kiyya eeggattu akkana kabajduuf. Si galee anaafati fakkeenyaaf anaafati yoo mana tokko jiraanneef bultiidhaaf na horattaami ani si qarqaaruu qaba. Si galee parsantii 100 guutuu sirra baachisuu doon ta'in amma atiin daleeda anis illee hin daleega 50-50% jiraachuu dandana. Maaliif amma hin jiraanna qofa doon ta'in adda baanallee jedhanii yaaduun ni jira. Dirqama. Maaliif yoo amma intalliin waliin daleede yoo waliin qarqaarte yoo guddatte laasa mahallaa yoo adda bahani afaan guuttee dadhabbii kiyya waan hafuuran dalagadhe naa kenni jedhuu qabdi. Amma garuu mana maalirraa fudharra achitti tokko maalirraa fudhan ka dhiirsaa haqa dhiirsaatii dhiisiti haqa dhiirsaatii dhiisiti abboo sariira tokko hin fudhatan si galee kama ofii qarshii ofii kan dalagde hin fudhatu maal abbaa keessi beeka jedhee yoo dhiise maal godhuu qabdi mucattiin sana. Gostillee waan gootu biyyillee waa godhuu danda'u. Biyyaas galte kabajaa ofii dhabde duraati akkana jettee si agarree bara. Mata akka godhuu danda'u. Waallaqa. Kanaaf wanni dursu maal jedhan ilmuma jaalattu tokkoyyuu du'aan jaaladhu guyyaa takka duutiin harkaa fudhatti. Nama kun wal jaalatan adda ba'uun illee jiraami. Yaa kana jedha bara.
Yaa. Biyaan sorii dalagattu kana isaan ji'a jaayyoon fiddinii achitti hafi ka jedhu kana isiin biyaan si ji'a jaawwaan dalete kan osoo akawanti irratti qabatte. Ay, namichi na kolfisiise siin galee yoo feetiin dhufin birrii qofa ergi jedhee akka hin jiraame akka bitamtu weesee si galee mucattiin tan amma oduu biyya jiraate haadhaa qabdi abbaa qabdi gosa qabdi obboleeyyan qabdi si galee biyya ambaa keessa jirti si galee jaarsi san malee nama hin qabdu obboleeyyanis hin qabdu si galee namni isiif takaraakarulis hin qabdu kanaafu cadhistee tumamtee birrii san erguu qofa kana ta'uu hin qabu. Jaalala keessattu kan ufitti beetii naqi jaalala keessa. Na kolfuufillee walli waan. Wallaalta garuu nama gaddisiisa wanti kun ilmoo namaa hin arrabsiisaallee shamarranis ni arrabsiisa maaliif awwala shamarriin shawwadamuunis lammaffaa dhiiraaf shawwaduun isaa jara lamaan ni komasiisa si galee kanaaf eeggachuudhaaf yoo karaa bahanii karaa san akkamitti boolla keessa na seensisamoo karaa sirriitti hin gahamoo jedhanii yaadu fageessanii yaadu haa baran. Fardiin hin geessaa malee hin falmatu jedhan. Si galee ati gorsa hin gorsita nama kana yookaan hin shakkitee mucattiin tana. Taatee haga dhufanii afoo dhufanii haga gurraan eeggachuun qabdu. Qaduma xinqaaqee bakka. Akkasii ilmaan Oromoo bakka jirtanis hin kabajnaa isin jaalannaa wanna kana agarraan dhugaaf dhara isaa adda baafachuun dirqamaa miti garuu ergaa isaa waan beekuuf illee irra deebi'ee isin hojjedhee waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin jaalannaa bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu jennaa isin jaalannaa.